maaliif matatti namuu angooftee bolola maaliif tokko ta'ee hin deemne tokko ta'anii deemu maaltu dhorka fashalli isaanii guddaan achi tagartee gurbaan akeeke fashalli isaanii guddaan kagartee warra siyaasaa makhluuqaa oofuuf fashala isaanii akeekee jira caaluun deemi caqasi OBN irratti OBS irratti caqasi deemi Oromoo yoo nyaadhame dhaaba Oromoo nyaachisee je sigale dhaaba Oromootu nyaachisa akkaataa itti fassaratutti fassaradhu idan duuba gartee tafarruqni yeroo hedduu nama biraa komachuu silaa dhiifne waan biraa komachuu silaa dhiise ummanni warri siyaasaa gartee makhluuqaa oofu waan biraa komachuu dhiisa tokko ta'a dhaabni gartee yaa'u kun tokko ta'ee maa wajjin deemne maa wal jalan deemne maa tokko hin taane gaafa isaan tokko ta'an ummanni biraan sodaata gaafa isaan wal nyaachuu eegalan dhab keessaa nyaatan beeyta rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan jee alaykum biljamaa jee siyaasaa shari'aa dhageeffadhu siyaasatu shari'aa alaykum biljamaa fa inna yadullahi ma'al jamaa tokko ta'a harki rabbii warra gartee tokko ta'e wajjin jira rabbi subhaanahu wa ta'ala man faaraqa aljamaa je namni gartee jamaa dhiisee bahee maalta yeeyyiin kophaa nyaatti jireen kophaa baatee yeeyyiin fudhattee deemtiin gabaabdutti warri gartee siyaasaa makhluuqaa oof wal ta'uu dhabuun isaanii nama hedduun nyaadhamu jira siyaa galtu yoo sii galte yeroo hedduun itti gartee infeenullee dubbii siyaasaa makhluuqaa tana infeenu siyaasaa makhaaliqaatu nu geessi walaakin immoo zulmiin itti gartee namni tokko wayita miidhamee ajjeefamee nama aarsiti zulmii wayita irra deemte zulmii san itti gartee nama aarsitu namni zulmii irratti miidhaa irratti ajjeefamuu qabu إلى يوم نمنكم قرتي ولا جيس إلى متى إذن دوبا قرتي جرخينيا قرصا يودن ديسن أمتما قرتي دديمو دابا قرتي دابا جي دديمو خانا كل ميخونو تقواتاني إيا أولومتي بويومتي فيسبوك الرباني بويومتي tokko ta'a jaan tokko haatan tokko gartee agobara jala tokko jala taademani hal yastati'una hada dandeyan tanaaf gartee bineensi gartee gamaa gamanaa nyaata hanga suma jara keenya rabbi subhanahu wa ta'ala waan fedhu dalagaa dubbii minilik targeenni gartee hedduu gartee acaaluun deddeebisee dubbatoo dubbii minilik tana dubbii minilik tun acaaluu dhiisi namayyuu aarsiti wanni minilik godhe sigalee daran irra guddaa namni inni ittiin gadiin taa'e ummata muslimaati oromoos akkasuma godhe muslima dhukkee irraa kaase gurbaan kun ni balaaleeffate mirga qaba gartee anytime minilik ammallee gartee mujrima milikoonni inni godhe takka hin jirtu illaa balaa gartee ummata muslimaatiif ummata oromoo fixe idan duuba gartee balaaleeffannaan inni gartee san balaaleeffate waan sirriiti akkuma namni muslimaa tokkolleen isa kana jibbutti gartee minilik jibbutti inni leen jibbe kanama oromootti inni lee oromoo gartee hedduu fixe minilik oromoos muslimaas akkasi fixe idan tanaafuu ajjechaan gartee acaaluudha
akka nama biraatiin jecha nama biraatiin takkaa miti paawara qaba gurbaan arrabni isaa rasaasa raama akkasii jara keenya uummata kana rabbi tokko haa godhu dhaabni tokko taa tanatti dhaama iyyaan oolinaa hin booyinaa hin hiraarinaa tokko taa deemaa jeeme yoo gartee tokko taan sirri yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha nyaadhamiisi gana yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha akka isin hin jenna jazaakumullahu khair jazaa nagayatti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh